Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa ta'u hordoftoota chaayinaalii Alamtuu akkam nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii bakka isin jirtanitti waaqayyo sinaa eegu jecha warroonni chaayinaalii kootiif haaraa taatan asuma maatii naaf taa'e warroonni maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtan immoo hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo irratti akkuma argaa jirtan kana kunoo obboleettii keenya kanaa Dubaay keessa erga dhuftee reefu ji'a lama dhadhanii ji'a lama reefu guuttee garuu rakkoo cimaa keessa jirti. Adaraa keessan sheer godhaa obboleettii kana keessattuu Abudaabii kan jiraattan obboleettii kana dhaqqabaa. Mucayyoon tuni bilbila hin qabdu akkuma carraa ta'ee goddanyaa safara sanirraa kan hojjettu Itoophiyaa ishiitu viidiyoo waraabee fi achi booda gadi lakkisan jechaadha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessa warri Dubaayin keessa jirtan obboleettii kana bararaa isiniin jedha. Gocha suukkanneessaa waan gurra namaatti hin tolle waan dhugaa rabbiitii dubbachuudhaaf illee nama hin nyoodhu. Obboleettiin kun hojiidhaaf manaa baate garuu kan hojjisiiftu sun immoo ijoollee ishii akka ishiin itti qaxarteetu ijoollee ishiitti taphachiiftu jechaadha. Lafa nani hojjedhutti ijoollee ishii natti tolseesisti jettee akka irratti sagagalummaa hojjetanidha kan dubbattu obboleettiin boosse jechaadha. Keessa koonna yeroon viidiyoo kana argu ishiin illee carraa argattee waaqayyo yoo ishii gargaare dhaloonni kun ishii baasuu danda'u. Meeqa isaaniitu jira obboloota koo kan dhugaa waaqayyo jechaadha. Eenyumtuu osoo hin argine waan fokkisaa waan sukkanneessaa kan irratti hojjetan. Waaqayyo immoo guyyaa tokko ija ijoollee isaanii hin baasa dhugaadha. Kanaaf baay'ee keessi koo nagaddee jira. Adaraa Abudaabii jirti jedhanii lakkoofsa ishii barbaaddachaa jirra. Lakkoofsa mucayyoo viidiyoo waraabdee kana jechaadha. Barbaada jirra jechaadha. Yoo arganneef akkasumatti maxxansineetoo ijoolleen ala hojjettan baasuu dandeessu jechaadha. Obboleettii kana gargaartanii baasuu dandeessu. Egaa mee afaan ishiirraa waan isin dhageechisuun qabaa dhaggeeffattu. Egaa guyyaa wanti ishiin na nyaachistu kiniinidha jetteetti mucayyoon tuni. Kiniinii na nyaachistii jette kiniinii kana yeroo na nyaachistu irratti waan akkasiirraa akka garaatti hin hafneef jechaadha. Ijoollee ishii taraa natti dabarsiiftee natti taphachiisti jette. Isin hojiidhaaf miti kan biyyaa baataniif kanuma jettee kana natti himuu jette yeroo nani hintibeetii seenu ijoollee ishii dhufaniin natti seenu jetteetti. Adaraa obboloota koo dhaqqabaa obboleettii kana dhaqqabaa. Mucayyoo ishii tokko gaafannaan ishuma viidiyoo waraabde kana akka faashiitti jetteetti ishii gaafannaan duras Itoophiyaawii akkasitti irratti hojjisiistee warrattee ishiin ulfoofnan asii gashiteetteen. Innaa adaraa keessa na dhaqqabaa jechaa jirtu obboleettiin kun dhaqqabaa isiniin jenna dhaqqabanii wal baraaruun har'a barbaachisaa. Akka namatti mana keessa jira waan ta'eef mana ijoolleen achitti kunoo bakka ishiin dibeetiin buna itti natti seenanii rabbi jedhaa mana achi hatteeti. Guyyaa nyaadhu naan jette kiniinii rabbi jedha gargaaraan kiniinii siin argatu si waan na bira dhaabattee. Egaa obboloota koo akkuma afaan obboleettii kanarraa dhageessan na bira dhaabattee jetteeti. Na bira dhaabbattee na liqimsiisti jette kiniinii sana innaa giddaa jedhaan giddiidha waan ta'eef liqimsiti. Kanaafuu adaraa keessan dhaqqabaatii obboleettii tana baasayii obboleettii tana haa baraaruu isiniin jenna. Lakkoofsa ishiin barbaanne warreen lakkoofsa ishii osoo hin taane kan goddanyaa kan ishii waraabdee gad lakkiste kana jechaadha. Tun erga dhuftee reefu ji'a lamadhaan maa wanti ishiin beektullee kan hin jirre afaanillee kan hin dandeenye homaa kan hin beekne. Yaa waaqayyo maal akka ta'u hin beeku. Uummata rabbiin hin sodaanne uummata rukutamaa waaqayyo sanaa yaadatu dhugaa. Kanaafiyyuu adaraa keessanii sheer godhaatii obboleettii kana bukkee haa dhaabbannu.
obboleettii kanaa gargaaru. Na guyyaa guyyaatti wanti dhagaa oolluuf wanti argaa oollu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Hundumaafuu Rabbi jira. Kun immoo waan fokkisaa kun darbee wanni kana dhufaa. Kanaafuu adaraa keessan gargaaraa obboleettii kana siniin jedha. Lakkoofsa ishii barbaannetu maxxansinaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Eebbifamaa siniin jedha. Yeroo gaarii siniif haa ta'u. Laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin ga'a.